Bankiin gadaa sooma baatii Ramadaanaa sobeeffachuudhaan namooti harka qalleeyyiitii fi manguddootaaf deeggarsa taasiseeti jira. Hoggansi baankichaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamatti argamuudhaan deeggarsichas laateeti jira. Liyaa Taaddasee bal'inaa qabdi. Bankiin gadaa ji'a Ramadaanaa 1445 sababeeffachuun magaalaa Finfinneetti namoota harka qalleeyyiif deeggarsa taasisee jira. Bankiin gadaa ji'a Ramadaanaa kanatti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee Aanaa 5tti namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota ta'aniif deeggarsa taasisee jira. Bankichi guyyaa har'aa namoota 100 oliif deeggarsa daakuu nyaataa fi zayita nyaataa qarshii 400 olitti tilmaamamu gumaachee jira. Daayireektara damee piroomooshinii fi dhimma hawaasummaa gadaa baankii obbo Faxxanaa Alamuu akka jedhanitti bankiin keenya uummata waliin kan hojjetuu fi kan tajaajilu yoo ta'u harka qalleeyyii hunda ta'uu baatus muraasa bira gahuuf yaallee jirra jedhan. Guyyaa irraa akkuma nu gaafatan haala kanaan social corporate responsibility keessaa isa tokkodha. Maaliif baankichi kan inni bahe uummata keessaadha. Uummata keessaa bahee baankii ta'e namoota 28,000 ol kan ta'an dhufanii baankii kan godhatanidha. Deebiis immoo kan inni tajaajilu uummata wajjinidha jechuudha. Uummata keessa yeroo inni immoo uummata keessa harka qalleeyyii kan ta'an ija namaa kan ilaalan deeggarsa kan barbaadan uummanni immoo addaan baasnee ilaaluun dirqamadha. Mootummaanis haalanne hojjetaa jiru qixa sanaanii keessumattuu Idaal Faxir amantaa musliimaa keessaa bakka guddaa kan qabudha. Sana keessaa uummata sana duukaa keessaa harka qalleeyyiinis hin jiru jechuudha. Harka qalleeyyii immoo baankiin keenya baankiin gadaa jechuudha, baankii uummataadha. Yoo nuti qixa tokkoon dhaabanne qixa kaaniin immoo warri kaanis immoo dhufanii uummata kana deeggaruu hin danda'u. Akkuma uummata kana keessa akkuma uummata kaanii uummata keenya keessa harka qalleeyyiin baay'eedha waan ta'eef as magaalaa kanatti qindoofnee haala kanaan qindaa'uu kan barbaanne kana ilaalleeti jechuu barbaadeen. Daayireektara kutaa tajaajila dhalarraa bilisaa kan ta'an obbo Abdul Jabbar Kadir akka jedhanitti baankiin keenya tajaajila baankii qofa osoo hin taane dhimma hawaasaa waliin kan hirmaatudha jedhan. Baankiin gadaa baankii hawaasaati. Baankii hawaasaan hawaasaaf dhaabbateedha. Kanaafuu baankii tajaajila hawaasaa kennuudhaaf bal'inaan irratti karoorfatee hojjetaa jirudha. Isa san keessaa tokko tajaajila baankii kennuu qofa osoo hin ta'in dhimma hawaasummaa irratti hawaasa waliin yeroo garagaraatti iddoon itti ol arginu jira. Kanarraa kun ji'a Ramadaanaa warra musliimotaa kanaan ji'a Ramadaanaa kana sababeeffachuudhaan sagantaa aftiraa kan nyaata bilchaate osoo hin ta'in galtee nyaataaf ta'u kennuudhaan asitti argamne. Akkasumas guyyaa har'aa namoota 100 oliif deeggarsa gochuu himuun as qofa osoo hin taane bakkeewwan garaagaraattis haaluma wal fakkaatuun hojjechaa jiraachuu himanii jiru. Kan amma asitti fayyadamootaan nama 100 oliidha. Iddoolee garaagaraatti haaluma wal fakkaataadhaan namoota akkanaa kan ofii keenyaas qopheessinu jira, kan immootu dhaabbilee garaagaraa waliin taanee qopheessinu jiru. Walumaa galatti wanta irra asitti argitan kun namoota 100 oliif kan ta'an galtee nyaataa ji'a kana aftiraafis Ramadaanni hiikkaanis amma guyyaa muraasatti hafe hiikamuuf deema waan ta'eef ayyaana fuuldura keenya jiru kanaafis xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan nyaata bilchaate kan guyyaa tokko qofa hojiirra oolu kennuurra namni akka fedhii isaatti akka humna isaatti akka itti fayyadamuuf kan itti yaadamee kenname jechuudha. Mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa irraa Sheek Jamaal akka jedhanitti deeggarsa baankichi godheef galateeffachuu himanii jiru. Baga nu gaafattanii kabajamaa ulfaadhaa kuni hiika guddaa qabaa. Hiika tokkummaa qabaa, hiika amantaa qabaa, hiika uumama waliin jireenyaa qabaa, hiika hammanan ja'amne qaba. Biyya teenya tana keessatti uumamaan namni sabaa sablammoota tahee amantaalee garagaraa qabaatee zamana dheeraaf haala gaariin haala waliin jireenya rabbiin namarraa jaalatu keessa waliin jiraachaa turan. Akkasumas qaamoleen hawaasaa deeggarsa kana argatan deeggarsa godhameefitti gammadoo ta'uu himuun baankicha guddaa galateeffataniiru. Guyyaan har'aa baay'ee namatti tola. Namatti toluunsaa gargaarsa kan argachuun keenya nuun akaal guddaatenyaadhaaf akaala guddaatenyaatiin seetochina hጻanaatiin yookiin immoo sarraatenyaa irraa guddaa inni waame kana nu gochuu isaatiif gadaa baankis immoo baay'ee guddaa galateeffanna waan nuun arginu nu agarsiisanii baankiin inni kamiyyuu waan akkasii nu agarsiiseen beeku amma garuu Rabbi isaaniif kennuu Ramadaana kanatti waan namni yaanne waan sabne waan guddaasaa waan guddaasaa gatii nu godhanii fi gadaa baankii ammas guddisee baay'een galateeffadha. Hojii bareedduu nu dhagaamema.
أمبري الدمنو دعا بيجولا ركوم يكانو راي تنججو أدار ناركني كهون الحمد لله رو أمبري دار كنيو